abbootii gadaa manguddoo Oromoo ija keessa irraa hambisa. Ani isinitti himu ani nan beeka jara kana isintu sirriitti hin beekne. Abaa'oo keessatti hin daladhe nan beeka hunda isaanii. Oppidiyoon mataa keessa na tumaa turte nan beeka hunda isaanii. Sirriitti isaan beeka. Wajjin hojjedhes isaan gara fuulduratti baasuu irratti illee wajjin hojjedhes dhugaan jiru jarri kun walamanaan turre. Gama warra ODP'tiinis qulqulluu fakkeessanii dhiyaachuun soba. Gaafa duraa gaafa Eertiraa deemuu turan keessan ture quban qaba. Qaamni sadaffaa biraan barbaachisu Oromoo jidduutti abbootii gadaa qabadhaa deemaa jennaan abbootii gadaa dhiisanii gadeeman isaanii. Lama erga dhaabni kunis galee jidduutti abbootiin gadaa fi hayyoonni rakkoon akkanaa akkan uumamneef Oromoo jidduutti waliigalteen akka uumamuuf waltajjii qopheessanii turan. Waltajjii san kan fashalse abbaa gadaa waajjiratti yaamee kan doorsise nu warra gargaares kan doorsise abbootii qabeenyaa gargaares doorsisaa turan warri mootummaatilleen. Sanii asis yeroo manguddoon gara Wallaggaa deeman osoo manguddoon nama dubbisuu deeman bira hin gahin manguddoon deebi'a isin fixu jedhanii jedhanii sodaachisaa turan. Erga manguddoon achi ga'aniin kijiba miidiyaadhaan dabarsanii manguddoon tumamtee saamamtee jechaa turan. Isinitti immoo Oromoo mootummaa kana keessa araarri Oromoo keessa akka hin buune ka barbaadu sirna haaromsaa amma deemu kana keessa kan jiru wayyaareef dalagaaf sheexana biraatiifuu kan hin beeyne jira jechuu. Kanaaf Dr. Alamuu tokkoffaa Dr. Alamuun dhimma kanarratti waan dubbatuuf illee naan galu'an. Waliigalteen kan jiru adda bilisummaa uummata bodaa ulfaatii fi mootummaa naannoo Oromiyaa jidduutti amala itti ta'eet sharrii wayyaaniin lafa keetti keessaa ba'uu dideeti malee dhimma mootummaa bakka bu'ee dhaabni seenuu hin qabu. Aki goonu Oromoo dubbiin dheeressinu hin tuttuullu dhugaa walitti himnee addaan galla. Ji'a 8 yeroo kanatti silaan warra filannoof qophoofna. Yeroo kanatti har'a qabeenya afaan wayyaaneetii hambifne xiqqoo sanarratti akkamitti misoomsinatti hojjenna. Amma wanni ta'u obbo Daawudilleen ajaja haa dabarsu. Warri mootummalleen kijibduuf keessaa baasanii warra waliin nu dha'uuf keessaa baasanii waraana bilisummaa Oromoo kan Oromoof gadi bahe. Namni na bira jiru kun ajajaa waraana turan jechuudha. Hedduu warri as keessa jiru obbo Dhugaasaa dabalatee waraana turan jechuudha. Ijoollee har'a jiran kana qofa miti. Warra jiran kana kabajaa isaanii malu itti godhanii mooratti galchanii leenjiin barbaachisaa kennameefi waraanni kun humna nageenya Oromiyaatti akka makamu akkuma gaafa duraa walii galan ammas waadaa san haaromsuu qaban. Kanuma ka ta'uu qabu jaran. Kana alatti namuu ka beekuu qabu. Mootummaan amma jiru ka ODP itti jaalannis jibbines. Amaanaan ce'umsa kanaa ka kenname Abiyyi Ahmaditti Lammaa Magarsaatitti. Kana ka beekamuu qabu. Mootummaan lamaa miti kan jiru mootummaan tokkicha. Mootummaan kun rakkoo yoo qabaate hin gorsina itti iyyina abbootii gadaatti manna yoo didan akka barnetti karaa itti cufne hiriira itti baane likki itti galchina malee qawween itti hin deemnu jechuudha. Kanaaf abbootii gadaa dubbii haa gabaabsinu. Dubbiin gabaabsu wayya. Waan gootanii yaadallee nurraa fuutanii qalbillee nu hirina wallee nu lolchiisina gahe waan gootan jara nu gaafadha. Daawud Ibsaatiin gadi bahee har'a isin duratti har'arraa kaasee lolli haa dhaabatu har'arraa kaasee waraanni bilisummaa Oromoo ajajni itti kennamee jira mooratti haa galuu haa jedhu. Jarri kana yoo ka godhu taate yoo jara amanuu baate anaa fi Bayyanaa Sanbatoo manguddoo biraa dabalannee waraana kana bira dhaabannee mooratti galchinee waan barbaachisu hin goona. Kana achitti yeroon walgayii teenye yeroollee of biraa qisosnee ummata keenya shawwadaa jirra. Hundi keenya tibba darbe obbolummaa bira dhaynee waliin mari'annee paartileen kun walitti dhufan jennee paartii 14 finnee tokkummaa jennee ummata keenya harka dhoofsifnee torban osoo hin gahin qalbii cabsine. Torban osoo hin gahin wanni lafa keenya sun hagarraa paartileen sun wal dhufanii hin jaaramne jechuudha. Kanaafi ofis sobne walis sossobaa hin deemnu. Isinilleen hattuu fi warra shayxaana ta'e nama lolchiisu ka olola gandummaa fi naannummaa mootummaa Oromiyaa keessa galchee isin bira taa'ee ummata Oromootirratti gandummaa labsu murnummaa labsu ummata keenya addaan kokkootu of keessaa baasa kana godha. Kana yoo ka gootan taate karaan hin dhufa yoo kaan immoo callifne yoo kadi sobaa oollu taate of sossobaa biyya tanas kokkofalchiisatuma
qiletti galchuuf deemnaa kanuma jechuu barbaada noof oolcha galtooma.